duriyoni Saudi itti taphatanii sadiitti intala dhalaa tokko gadhiisanii fi waa'ee takkaffaan isaa lammaffaan immoo jechuudha nama baay'ee dinqisiifadhu jaalladhu jaalmarroo waraana bilisummaa Oromoo sadaffaan immoo filannoo Tigraay deemsisaa jirtu jechuudha kan maraati yaada koo kennadha ayyee galatooma sagaleen koo jiranatti fakkaata galatooma thanks waan jechuun barbaadu ani loomi wara shawaa Zubeeda Yaasin bareeddu baga naganufte waan jechuun barbaadu waa magabaabduudha sheer godhaati duriyyoota Saudi Arabiyaa fida duriyyoota Saudi Arabiyaa maal jedha amaari yeroo mammaaku ya saw liqimqim ya saw liqaqim biaqim ayxanaqaqam jedha ha akkazechu maal jechuudha ijoollee Saudi Arabiyaa please obboleeyyan kanko na intina jedha jechuun yeroo dubbadhu irratti warroonni nagaan jirtu ijoolleen zimmetti dalagattee galtu jirti yeroo jedhu keessattuu duriyyoota siddaadiki warroota safuu hin beekne warroota haadhi hin beekne warroota dhalaa obboleettii maal akka taate hin beekne jaraafan jechaan jira malee warroota jaalladhu warroota jirana isiniif miti hunda keessa miti jechuudha dhiira Saudi Arabiyaa yeroo jedhu bilillee fakkaata magan qasam ana bilillee wal fakkaanna alhamdulillah wa shukr aadi an'ama rakkina tokko qabu inni wasan yaada koo dabarfachuu dhufe bilillee fakkaadhe maal fakkaadhe bilillee fakkaanna soo bareeddu ka bilillee Oromoo bareeddu miti kanaatiif jechuudha ijoolleen keenya kan Saudi Arabiyaa duriyyoonni karaa maali jettani karaa nachasee dhufan tahriiba moo maal jedhan yaani maqaa saayyuu waan ta'eyyuu edan dhagahe tahriiba sana warri dhufan jechuudha akkamitti dhiirri tokko dhalaa tokko nama sadiitti gudeeda jechuudha kanaatiif iyyuu duriyyoota warra akka kana wanti gabrummaan nu godhe hedduu garaa nama nyaata dhalaan Oromoo biyya keessattis gudeedama biyya alaattis gudeedama garuu wallahi laazim wanti garaa kuna nyaate jechuudha biyya keessatti gabrummaaf gudeedamti dhalaan Oromoo jechuudha biyya alaatti immoo duriyootaan ani Oromoo jecha maqaa Oromoo baachaa dhalaa Oromoo gudeeduun big shame isayyuu ulfa isheerra caaleetti ka'anii gadhiisuu jechuudha kanaatiif hedduu tokko garaa nama nyaata Oromoo waan rakkini biyya keessaa biyya alaa isatti jiru anis nan beeka isin hundi keessanuu beektu jechuudha garuu dhalaan Oromoo na darba jettee bahara darbitee dhuftee maqaa Oromoo kan dubbatu wallahi laazim hedduu garaa nama nyaata jechuudha dhiirri Oromoo afaan Oromoo dubbachaa intala dhalaa tokko sadiitti gudeedu jechuun baay'ee tokko namatti ulfaata kanaayyuu immoo ilmi dhiiraa tokko erga faana ciisee simmeetii isaa dabarfatee itti aara galfatee jedheeti maallaqa isheen dalagatte harkaa fudhatanii wallahi laazim isa dhugaa siniin jedha Oromoo maallaqa isheen dalagatte harkaa fudhatanii besti maal kan jettu bayazalaati saree baakeeti jikoo gurguddaa na jalan darbii taani intala dhalaa tokkotti fayyadamanii sadiitti gudeedanii garaa guutanii maallaqa isheen dalagatte harkaa fudhatanii taaksii yookaan makiinaa korsisiisanii gara Riyaad erganii dhalaa miti jechuudha dhiira miti dhalaan makiinaa jalan bultu biyya Arabaa intala Oromoo eenyu na gaafata jedhanii Tigreen nutti haa taphattu amarri nu ajjeestu ilmi Oromoo yu intala Oromoo akkas gochaara kan Oromoo maal isin guba ilmi dhiiraa mee biyya Riyaad keessatti isin warri dhiiraa makiinaa jala bultanii beektu hin bultu makiinaa jala intala dhalaa mitiiti big shame waan akkasii keessa jira jechuudha keessattuu ijoolleen Saudi Arabiyaa keessa jirtan warri maallaqa namaa nyaatan jechuudha sheeka fakkaatanii dhalaan Oromoo alhamdulillah rabbil alamin isa dhugaan isiniin jedhamti bakka dhiirri Oromoo jiruun dhaabatina biyya Arabaa keessatti wallahi laazim alakkastiin haazaqazaqamu bakka dhiirri Oromoo jiruun dhaabatina gantuudha dhalaan Oromoo har'a Tigree faana galti
Amara faana galti, Guraagee faana galti, Silxee faana galti. Maallaqa isaanii kaa'uufi garuu kiraa manarraa fudhatu malee maallaqa isaanii hin kaa'u jechuudha. Hankeenya fakkeenyaatiif yoo maallaqallee dalagattee dhalaan bira kaawwatte ani makiinaa nama rukuteen maal godhe ani akkasiin kana godhe na harkaa badee dhalaan immoo ka haguma harmi shirarra'u qalbiin qabdu maallaqa sana eshetteetti kenniti jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya warri biyya Arabaarra jirtan warri nyaadhamtanis mucaa kanarraa barnoota isin haa ta'u jechuudha. Bakka dhiirri Oromoo jiru dhaabbachuurra saree maraatu bira darbuu namaa wayya jechuudha. Wallahi isa dhugaan isiniin jedhe saree maraatu isinii wayya. Kanaatiif hundas jechaan jiru baalagoota duuriyoota kan dhala tara ijaazaa buusaa nama shaniin fakkeenyaaf kan dhiira tokko taa'ee ijaazaa buufatee shiishaa isaa xuuxaa dhalaa shan ijaazaa baasu baasii 2-3 kan qabu jira. Ani hin beeka jechuudha. Hin beeka waggaa 7 biyya Saudi Arabiyaa keessa taa'ee jira. Kanaaf ba'anaataachuun dazaa tazaqzaqu duuriyoo wandocheshi ana isinii himaati. Kanaaf dhala jechuun haadha kan keeti jaartii kan keedha friendii kan keedha waa hunda kan keedha jechuudha. Kanaatiif iyyuu dhalaan itti fincaantee garaa guuttee kan gadhiistu miti jechuudha. Ijoolleen Oromoo kan biyya Arabaa keessa jirtan immoo mucattii sana rabbiif jedhaati bakka isheen jirtu barbaada gruupiin haa hidhamu waa hunduu haa godhamu hin gargaarra jechuudha. Nama gargaaruu rabbiif jechadha. Bor maybe ciisee du'uu hin danda'a maybe nyaadhee du'uu hin danda'a hin beekamu jechuudha. Kanaatiif rabbi sinaa qarqaaru hundumti keessaniyyuu mucaa kana akka isheen qarqaaramtu rabbiif jedhaati godha. Maal jedha hinkijibiini jedha walloo kamisee kan jedhu ati diqaala fincaana Amaaraa kan walloo keessatti dhalate malee ijoollee walloo namaan arrabsitu kuni kanadha. Kanaatiif hedduu nama yaaddessa ijoolleen keenya ijoolleen shamaraa keessattiyyuu maallaqa keessan xutmaa jaa keessan keessa galchaa. Lammata immoo amma qorri dhufaara kaalsii fufurdaasaa bitadhaati isa keessa galchaa caamma sharaa faana uffadhaa. Waqti jechuudha. Kanaaf akkasitiin of eeggadha. Haga dandeessanitti ijaazaa hin bayina eenyu bira akka buutan eenyu faan akka baatan eenyu faan akka galtan beekuu qabdu jechuudha. Kanaaf dhiirri biyya Arabaa isinitti fincaante aannan re'ee quuftee dhugaan isinii jedha aannan re'ee fi aannan gaalaa quuftee kan waggaa tokko waggaa 2 dhuufuu ishii fixatte kan dhalaa tokko argitee hin beekne uftee isinitti fincaanti jechuudha. Fincaan namaan baatina kan fiqriidhaan ulfa kee garaa kee keessatti dhungataa jaalala sii kennu meeqatu jira. Ati maaf diqaala namaa baattee shakkamta? Ati eenyu oli? Biyya keessattis kan gudeedamu dhalaa Oromooti. Biyya alaattis afaan Oromoo dubbachaa kan nu gudeedu dhiira Oromooti jechuudha. Kaalid Jimmaa kan jettu saree baakeetii baatee jirta zalaati. Zalaati. Ijoollee warri dhugaan isiniin jedha. Amma gaa kun yoo na dhalaa meeqa gudeedee jira. Dhugaa rabbiin isiniin jedha. Kanaaf nama arrabsa jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya kan Saudi keessa jirtan dhiira hunda isiniin jechaa hin jiru. Warroota akkas godhan bakka argitanitti maallaqa dhalaa kan nyaatu dhalaatti taphatee kan dhiisu bakka argitanitti surree shirraa baasaa cinaan shirraa muraa yookaan immoo ittiin waama isa dhugaa rabbiinatu isiniin jedhaati. Dhiira akkasii walii qabnee fannisnee achuma taa qaba maallaqa shurxaatti finnee qabsiisnee biyya gashisiisna jechuudha. Innaa dachiin abbaa ishee haa nyaatuuti. Dantaakee ani mana madaamiin jira kootiin simbootullu baga jiraatte yaa akkasiin of eeggadhu. Kanaaf ijoolleen biyya Arabaa jirtan please maallaqa keessan qabadha bakka deemtanitti namatti illee kennina wallahi laazim isa dhugaan isiniin jedha isinii miti ani mataan koo nama manadhee maallaqatti kennadhee ani nyaatamee jira wallahi laazim isa dhugaan isiniin jedha nama guddaa nama kam kabaju sheekiidha jedhee niitii 2-3 fuudhaa amanamaadha maallaqa na bira kaawwadhu siin jedha sobadha amanamaa tokko hin jiru sheeka isaas dadhabnee irra duuriyyee isaa dadhabnee jirra qeesii isaa dadhabnee jirra takkitti wanti surree hidhattee rarraafattee deemtu Saudii keessatti hin amanamtu jechuudha. Innaan jedhu immoo nama hunda miti. Kanaaf dhalaa kan ijoolleen biyya Arabaa keessa jirtan of eeggadha. Maallaqa keessan xutmaajaa keessan keessa godhadha. Bakka amantan kaawwadha. Maaliif yoo qabamtan illee jechuudha. Makaan maallaqa keessan deemtanii riyaala 10,000 18,000 gadi dubartiin tokkoof jalatti of harkatti qabattee deemuu qabdu. Kanaatiif caalaa gindoo of eeggadhu. Somaalee maaltu si galcha waa'ee Oromoo baazalaati. Qaanfatu diqaalaa Minilik jedhani sanyii Jeneraal Taaddasaa Birruuti.
DA kiyya qorachiiftee moo kanaatiif jechuudha Oromoo kan koo jabaadha dhalaa biyya Arabaa of eeggadha dhiira abbaa ta'uu danda'uuf dhalaa yeroo dhaltan illee jechuudha dhiira isinitti fincaantee deemtu miti qaasaman billaa dhugaan isiniin jedha ishee abbaa ta'uu dandeessu raammoonuu hin ala kanaaf namni dhala miti kanaaf dhiira ishee ofumaa yeroo fincaaftu dhiirummaan irra jiru mititi kan abbaa ta'uu danda'uuf ala yeroo altan illee jechuudha maaliif namichi kun kaayyoon isaa kamii waan ati jettee nama jeenu jecha dhalaa jedhu kana dhiisii bilis dubartoota jedhi okay kanaaf jechuudha ijoolleen keenya kan biyya Arabaa dhiira argitaniif osoo hin taane dhiira tokko yeroo jaallattan dookumantarii kennaafi dookumantarii sana yeroo seeraan hojjetee jedhu okay kuni kanadha yoo maallaqammu hojjette walitti finnee guddanne yoo siin jedhe immoo manallee yoo bitte maqaa saba isaatii fi beetasaba keetii sheer godhiiti waliin bita malee alakee fi mana maallaqa fidi mana bita no masruufa rabbiin isarra kaa'e jechuudha ati dhalu ilmaan kee seeraan guddifachuu kuni kana shari'aa islaamaallee kana keessa jechuudha kana achitti maallaqa kee yoo walitti fidattee guddachuu barbaadde gaafa galtan jechuudha fakkeenyaaf ani intala shawaa waan ta'e inni ilma Harargee yookaan ilma Wallaggaa ilma Walloo ta'uu danda'a yookaan ilma Arsii ta'uu danda'a Finfinnee galla yoo jenne maallaqa kan koos kan saas walitti finnee sheer godhan bakka ni barbaadetti intalli dhalaa dhiirri tokko si jaallachuu kan beektu ana isinii himaa miti waan ati jette ishii jechuudhaan yoo waan tokko waan humna isaati olii ajaji hin guutamoo hin guutu jedhiiti isa dhugaan siniin jedha isaan booda waan ati teroosii guute mucaan kun dhugaa si jaallata yeroon akkas jedhu immoo maybe namni qabaatee jaalala dhugaas nama dhabees jaalala dhugaas nama qabaachuu danda'a isammoo isinuu nama isintu beeka jechuudha kuni kana dhiirri biyya Arabaa fi saree maraatti tokkodha saree maraatti abbaatu irraa gora malee isheen namarraan gortu kanaaf of eeggadhaa shamarran kanku warreen isin jaalladhu warreen dugdi keessa mana madaamiitti cite warreen yeroo ati nyaatte garaa kee guuttattee yookaan harmi kee gijaamaa keessaan bahee jennaan madaamiin asinachin dabbashee sirratti urguftu jechuudha siksiko kan jedhu bayazalaati saree baakeeti ijoolleen sammuun keessanii wanti naata nama shammaan ta'e nama qubna garaa faana naasaan kuni kan dhalaa biyya Arabaa jirtuuf please ijoolleen mucatti sana iddoo isheen jirtu beektan immoo jechuudha rabbii jedhaati rabbi sinaa gargaaru already mucaan sun da'umsaaf ji'a 2 yookaan ji'a 1 ishee hafataa garaan ishee baay'ee ishee caalee jira garaan ishee guddaadha gargaaraanii biyya kanarratti hin beektu biyya Arabaa irratti jechuudha dubartiin tokko yoo mana hakimiitti deesse iqaama yoo qabatte iyyuu maallaqa lubbuu ishee hambisuuf jecha already maallaqa riyaala 12,000 yoo xiqqaate riyaala 10,000 birrii Itoophiyaa hagam akka ta'e 130 akkas jechuudha akkas barbaachisaa jechuudha kanaatiif ijoollee keenya please mucaa kaleessaa rabbi sinaa gargaaru in qarqaaraa guruupii hidhaa keessaatiin na dubbisaa jechuudha kuni dirqama obbolummaati ijoolleen keenya kan Arsii immoo ilmaan si komandoo eessa jirtu gandatti waliin galchina rakkinni akka Oromootti nutti dhufe akka Oromootti gargaaraa wallahi namni mucaa sana dhalaatees dhiiratees hin gargaarre hin jiru jechuudha mucaa sana hojjete immoo jechuudha waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh waroni reef seenaarta mucaa sana hojjete jechuudha wallahi laazim ajjechaan irratti fudhatamu qaba Arsii Adam kan jedhu saree baaketii baatee jirtati diqaala Arsii keessatti dhalatte kuni kanadha miqoy maaliif akkas taatu sini ani waan nama arsi dubbachaan jira qoa fakkeenyaaf yakkamaa tokko yoo argitan isin seeratti obboleeyyan kan ko kan dhiiraa warri dhugaa beektan jechuudha yoo yakkamaa tokko argitan fakkeenyaaf obboleeyyan kan ko dhiiraa kana keessa jirtan obboleettii kan kee yoo dhiirri tokko si biratti gudeede maasitti dhaga'ama anamma fakkeenyaatiif obboleessa ko dhiiraa tokko yoo namni na biratti ajjeese laazima wal faana dhalachuun obbolummaa nama godhu dhiiga oromummaati obboleessa ko dhiiraa halagaa yoo na biratti ajjeese wallahi billahi yookaan nan du'a yookaan ajjees dhayeen du'a yookaan immoo intinaan jedha haga kana garaas irratti jabamu barnuun mucaan kun mucaa miskiina bar lafeen ittiin jiru mucaa ijoolleedha afaan illee hin beektu bar biyyaan baa keessa dhufe namni osoo nama afaan beeku ta'aatu miskiinadha
wallahi laazim oto nam tokko sirreebaa jirate jechuudha intalli oromoo sinirratti akkante niftu garuu sin fedhii keessan intala oromoo ratti sa'aatii fedhii daqiiqaa 5 yookaan 10 jecha intala oromoo garaa guuttanii sarawwan haadha keessanii akkasiin gattanii jechuudha karaarratti qasaman billaa osoon isin arge cinaan keessan isinirraa mureen isin gubaan ishin akka kootii jechuudha rabbi sinittiin fidiin qofa yookaan immoo anis isinis shurxaa Saudi Arabiyaatti walaggalan jechuudha hidimee likkin isin hiisisa qasaman billaa oso simbira jiraadhe jechuudha hardhallee borillee yoo taate intala oromoo kan shaarirratti gudeeddanii jechuudha shaarirratti gudeeddanii waan isheen dalagatte harkaa fuutanii harka ishee duwwaa magaalaa isheen hin beekne keessatti gadhiistanii akkasiin makiinaa jala bulte jechuudha makiinaa jala bulte bar godaana tadaadariin hin jiru biyya arabaa bar hedduu garaa nama nyaata salphinni oromoo kana caale jira fincaan keessanitti fincooftanii intala oromoo ulfeessitanii karaarratti gattanii uftee as jala bulte jechuudha hedduu garaa nama nyaata hedduu ijoolleen keenya ani dhalaan baharaadhaan dhufu wallahi laazim edagalgala dhage waan akkasii takka dhageen beeku indahum tariiba kan jedhan jechuudha dhageeyyuu hin beeku ijoolleetu galgala natti hime jechuudha kanaaf ijoolleen keenya dhalaan biyya arab ijoolleen shamaranii Itoophiyaa irraa jechuudha wayyaa namaallee miicaa jiraadhaa feetan jechuudha wallahi laazim biyya keessan irratti jechuudha waan barbaadan hojjetaa jiraadhaa sarraatinya namaallee ta'ati jechuudha kanaaf biyya arabaan ufiinaa biyya arabaa yoo dhuftan seera qabeessan akka keenya xayyaaraan koota maaliif baalagin akkasi namatti taphatti kun ilma oromoollee miti dhiigni isaallee oromoo miti kanaaf namni yakka hojjete karaatti rabbitti dhiyaachuu qaba ijoolleen kana jala jirta warri tarhiibaan dhuftan namni tarhiibaan dhufu sun jechuudha kafalee moo balaasha nama fida anin beeku erga kafalte dhufte ta'e mucaan kun akka namaatti bakka yaadameen gahamuu qabdi malee gana ati bar aga barbaadetti taphattee higgisheerraa furattee ulfeessitee 3-4 taraatti wal dabarsite bar yoo seera nama jala baatan seera rabbi jalaan baatan inshallah durii yoo tabbaa keessan jechuudha warri mucaa kan akkas gootan rabbi tidaarii keessan irratti ilmoo keessan irratti sinii haa deebisu rabbi ilmoo sittin kenni rabbi si haa seensu wallahi rabbi si haa seensu kan intala dhala akkas goote gadhiiste sareewwan haadha keessanii jechuudha aannan gaalaaf aannan re'ee quuftanii intala oromoo sadiitti dafartanii akkas gootan jechuudha rabbi dhala keessanii naa baasu haadhoo keessanii baasee garaa keessanaa gubu jechuudha kuni kanadha oromoon kana keessa jirtan jechuudha please oromoon biyya arabaa jirtan mucaa san haga gaafa isheen deessutti keessaatiin na dubbisa hin qarqaarraa waan isheen barbaadde hin goonaa fi ijoolleen biyya antinaa jirtan illee jechuudha biyya Ameerikaa fa Awurooppaa fa jirtan illee jechuudha goofandimii banaati ilmoo ishii furatte jechuudha mucaan kun yoo warra qabaatte warra isheetti haa galtu haga kana gochuu fi qabna jechuudha intala oromooti nuuf rabbiin malee humaan qabdu mucaan kun nan hojjetadhatte akka nama kamiyyuu akka nama kamiyyuu jechuudha biyya baate jechuudha har'ammoo diqaala isaa fuutee galaa jirti jechuudha oromoon mucaa kana guddisuu ho'i qabna oromoon biyya isheetti galchuu qabna asittuu miti jechuudha biyya isheetti yoo danda'ame galtee haadeessu mucaan kun maallaqni walitti qabamee fi maaliif daa'umsi kana keessa dubartii yoo daa'umsa irratti miixuu irratti duute aggeeffadha reenfi namaa tallaaja keessa guutee ta'a asitti namni galchuu dhibame oto fayyaa qabdu maallaqni walitti bu'ee fi mucaan kun ulfi ji'a 8-7 haa ta'u osoo har'a fayyaa qabdu osoo har'a ciniinsuun hin qabiin haadha ishii biratti galtee haadeessu yoo sa oromummaa yoo ta'e asitti mana sinkaraayyaayinaa fi maallaqa walitti finnaa fi guruupiin haa hidhamu hin gargaarra biyya isheetti galtee haadeessu haadha ishii harkatti akka rabbi ishee godhe haa taatu maaliif mucaan kun tokkoffaa namni abbaa mana fakkeenyaaf amma mucaa kana kan isheetti taphate nama 3 bahararrattidha asitti namni haadhuun nama faana rakkatu hin jiru biyya arabaan namni nama galchu hin jiru mustashfa annamoota meeqa dhaqee argee jira hiriyoottan koo kanasi obboleeyyan kan koo kanasitti heerumanii dahanii nabraa galan meeqatu jiru kanaati biyya arabaa keessatti mustashfa keessatti rakkachuu jechuun baay'ee gaarii mucaan kun osoo ciniinsuun hin qabiin daa'umsi ishii meebii ji'a 2-3 saahaaf akka oromootti gargaarree wanta galaa tokko guduunfinee fi ofirraa galchinee kan isheen deessus ilma oromooti miti sarichi fincaansaatti fincaanee dhiise gaafa sana seera rabbii irratti yoo warra qabate warra isaa kasasamee gaafatamuu qabu jechuudha
ijoolleen araddaasaa beektan gandasaa beektan maqaa abbaasaa beektan seera rabbii jalaa hin bahu seera namaa jalaa hin galu hin bahu diqaalaasaa fudhatee warri isaa guddifachuu qabu jechuudha. Kanaaf tooftaa isheen biyyatti galtu barbaaduu qabna. Kun dirqama oromummaati dirqama obbolummaati. Kana miti kan kana olii ta'uu dandeenya ijoollee biyya arabaa keessa jirru abshiraan isiniin jedha shamarran kan koo of eeggadhaa biyyi arabaa biyya keessatti hojjetanii jijjiiraman miti hin beektu yaa taa'u manna oromoon maal nuun jedhe akka waan durbi qaldii taate taa'u manna durba dhalchuu wayyaa nuun jedhan bar durbi qaldii miti akkasti nutti taratu dur jechuudha garuu shamarran qaldii miti of eeggadhaa wallahi laazim har'a kan birrii qabu nuudha isa dhugaan isiniin jedha miti dhiira caala biyya arabaatti dhiira caala kan maallaqa qabu isini shamarran ana siidha kanaaf waan feene gochuu dandeenya maallaqa keenya jechuudha seef goone jennaan eenyu oliidha kolkollee dhiirri biyya arabaa makiinaa 10,000 waggaa 2-3 qabattu barnoonni waggaa tokko keessatti binna beektu miti haga jara caal qasaman billaa ijoolleen biyya arabaa keessa jirtanii ala shufeerii shi madrasaa hojjettu maal haa hojjettu shamarran biyya arabaa ati warqiidha ወርቅም አልፈሽ ዳይመንድ ኮነሽ እና ራሳችሁን ጠብቁ ወዳቸዋለሁ እዱን ሲንጃለደች ኮታኮሺ ኦፌገዳ ዱጋን ሲንጀደ ልቡ አባነ ፊኔኔ ቶርባን እንጌሱ ጀዳ ኦሮሞ ከናፍ ኦፌገቹ ቀምና ጀባዳን ሲንጀዳ ገራ ወንት ትግራይ ቲሮዴ ቢኑ ቪቫ ትግራይ በእውነት የትግራይ ህዝብ ዛሬ ትግላችሁን እዚህ ቦታ ላይ ደርሶ ምርጫ በሰላም ይሄ አብዮት ከሳይ ፋሱሙን ካን ሳይፈሳ ምርጫችሁ በሰላም ስለተካሄዳችሁ እንኳን አላህ እናንተ ጋር ሆነ እንኳን በዚህ ቀን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ የትግራይ ህዝብ ከናፊ ማኒ ትግራይ ሐረጎቱማ ሳኒ አጋርሲፍ ሳኒ ዝሩ አብይን ራሳሳሳ ኦሮሞ ረትዳው ኦሮሞ አጀሱ ካንከነራን ደርቤ ዱቄታሚን ኩንጀቹዳ ኡፉሳን ኡፍነራ ትግራይ ከናፍ ኦሮሞን amma qabe waan meeshaan nama godhu waan kabajaan namatti godhu eenyu ulfina waboo baruu qaba jechuudha ani maallaqa hin qabu simbotullu ana bira kootu hin qabdu maallaqa siin kennulleeti garuu akkaataatti hojjetanii argatan si agarsiisa kootu na bira keessa na dubbisi saawudii jirta oote kuni kanaaf ijoolleen kuni kana maal jechuu barbaadeni dhugaa rabbii wallahi laazim hayyoota jettee kan asirra baatee soosha anamma hayyu miti akkanama tokkotti sagalee ummata kooftaadhe as baha malee jechuudha hayyoota OMN hundi keessan jechuudha wallahi kan ummata Tigraay gadi baatanii gootummaa isaanii dubbatan big shame isin hayyoota osoo hin taane hin jedhullee haafu hayyoonni OMN waan qawween taate jechuudha Professor Iskel intanaafte Yahya Bashir afaan keessanitti ziiphii bitadhata har'a qabdanii ummata keenyaan hidhadhaa yoo hin jenne waan hidhannoon nama kabachiisu afaan oromoo dubbadhu daawundaan amaara waan hidhannoon nama godhu ummata Tigraay miliyoona 5 fi ummata Tigraay miliyoona 5 fi oromoo miliyoona 50 oh my god wallahi laazim hedduu nama garama waan meeshaan nama kabachiistu Tigraay irratti arguu qabdu jechuudha. Kanaaf namni siyaasan isaa doktora, profeesara, astamarii kan of hin jettu caale Jaalmarroo, viva Jaalmarroo, viva wabo, wallahi laazim wabo ko naaf jiraadhu waggaa 100 meeqa jechuudha. Doktora caale, profeesara caale kan argame warra qawweetti argame jechuudha. Warra qawweetti amane jechuudha. Innis maayini garaagarummaa Tigraay fi Oromoon akka Oromoon jechuudha akka nama akkuma Tigraay akkuma Eertiraa qabsaa'ee nu booda jalqaban already warri kun nu booda qabsoo jalqaban jechuudha qabsoofnee hantuutni altee jedhanii eegee rageessee dadhabdi jedhan ummanni Oromoo hedduu tokko ummata akkamii akka taani abaarsa qabna ta'ee hin beeknu jechuudha garuu siraatii jechuudha hayyoonni Oromoo kan ofiin jettu har'arra kaasti jechuudha waboo ifama gaafattee kabajee taankii moo baankii si barbaachisa jennee gooftaa ko maal barbaadda jennee waraana bilisummaa Oromoo kan gargaaru har'atu wallahi laazim
har'a ture Oromoon kan waraana bilisummaa Oromoo gargaaru qaba. Har'a borii qabne jechuudha. Maaliifi wallahi laazim ummata Tigraay miliyoona 5 Oromoo miliyoona 50 big shame Oromoo. Abarsa qabnaa nuti. Jaakis sanyii Haacaaluu Hundeessaa kan jettu bazalaati jahannama kuttee jirta waliin arginu. Ciao. Kanaaf jechuudha Oromoo kan koo please kaayyoon kan nu baasusi kaayyoo keenya. Dhaabni keenyasi dhaaba adda bilisummaa Oromoo kan jaarran abbaa gadaa nafxeenyaan dimokiraasii hin beektu nafti rasaasa malee isiniin jedhe. Kanaaf itti lakkaawwachuu qabda. Dhiirummaa kee kan agarsiisuu qabdu erga Tigraay filannoo deemsisiiste Abiyyi sareen ilmi diqaalaa ilmi kaasaawun Abiyoot kaasaawun sun jechuudha. Har'a uufuu ishiin uufne Tigraayitti. Uufuu ishiin uufne yoona sakkartee ciisaa jirti niitii ishiyyuu kan dhaafi jiru Daani'eel Kibraatiidha. Isa dhugaan isiniin jedhamiti haga kana meeshaan kabajaa namatti kennachuu. Haga kan nama jaallachiisa jechuudha. Oromoon saba haga kana gahu. Tigraay maal jette? Itoophiyaa yoonuu taate wajjin jiraannaa. Yoonuu ta'uu baatte immoo buna waliin dhugnaa jette. Har'a Tigraay bar dhagaa malee hin qabdu lafti ishee. Boorana dhaqi lafti isaa warqii baasa bar. Bar goozuu mukaa yoo nyaanne bosona Oromiyaa keessa deemne har'a qallaba arganna jechuudha. Maaliif lafti keenya mijaawaa ta'uudha. Kaleessa meeshaa sinirraa saamtee maallaqa sinirraa saamtee har'a akkasitiin hidhattee miliyoonni 5 filannoo mataa ishee mirga abbaa biyyummaa ishee of kabachiisuun maaliinidha meeshaadhaanii jechuudha. Viva Jaalmarroo doktorata kana of hin jettu profeesarata kana of hin jettu wanti tokkittiin camlaaqaan sareen sagaxeen maaluun Oromoo doktori Oromoo profeesora Oromoo kanaan booda beekaan Oromoo rabbi wajjin qeerroo bilisummaa Oromootii fi waraana bilisummaa Oromooti. Viva Jaalmarroo qasaman billaa Viva Jaalsanyii hundi keessan jechuudha. Warri OMN irra baatanii hayyoota keenya uumaa isaa akka gorsanuuf kennitu bar ani mataan koo gadi ba'een iyyaan jira. Ani mataan koo gadi ba'een iyyaa jira miti. Takkitti isa dhugaa anatu yuushii kaayyoo ganama qabattee deemtu ana shii wallaaltu biradisti arabaa hiixotu sin caale wallahi laazim warroota of aboo kabajaan waboodha haa jiraatu. Waboon haa jiraatu. Har'allee boorillee jechuudha waraana bilisummaa Oromoo nuuf haa jiraatu. Doktora kan caalee argame, profeesara kan caalee argame Jaalmarroodha. Because of Tigraay ilaaluu dandeessu. Miliyoona 5 qawweetu kabachiise jechuudha. Wayinii qawwee hage kana nama jaallachiisti. Hage kana lakka gooftaa koo geetaay milittaazas jedha Abiy Ahmad jechuudha. Tigraay naqee Dabretsiyoonu geetaay milittaazas ani kan nagarame gidduu kana immoo jechuudha. Nama wayiitu sooshaal miidiyaa irratti jira miti gaa namni qoosnaa ijoolleen waa bookun jechuudha. Hayaatalii kan jettu jahannama kuttee jirta. Deemiti fuula kee qadhu saamunaadha. Ana faana tawadaadaroo kan arabsoo miti kuni deebii kan keedha. Waraana bilisummaa Oromoo jechuudha. Har'a Oromoon engadda gaafa gujii keessatti qabame waraanni bilisummaa Oromoo kophee miila isaatti bituu hin dandeenye nuti. Haga kana dadhabaadha uummanni Oromoo. Kanaatiif har'a borii abdanii waraana keessan ijaarrachuu jechuun Abiyyi har'allee liyyuu poolisii naannoo Sumaaleetti ijaaree achirraatiin wal nu rukuchisiisee nuuf fixaa jira jechuudha. Kummaa inni achasee numa nuuf ficcisiisaa jechuudha. Abiyyi diraamaa sarii musuunoo tawaanaa isuunoo bakka arif akteenyaa honoowal. Arif aktar wallahi isa dhugaan isiniin jedhamiti kanaaf uummanni Oromoo har'allee boriillee kan isin baasu kaayyoo adda bilisummaa Oromoo kan ganamaa lafee goototaa dhiiga goototaa kanadha jechuudha. Kaayyoon kan jaarraan faratti wareegaman sana kan hayyoonni Oromoo 11 irratti wareegaman sana kaayyoo qabna dhaabni keenya dhaaba adda bilisummaa Oromoo isa TPLF maalii walii galan beektanii Tigraay jettee kaate jechuudha. Har'a Abiyyi jechuudha osoo inni Oromoo faana dhaabbateeti anillee Abiyyi koo abbichuu koo jedheen harka dhaafi jechuudha. Kanaaf garummoo baga rabbiin jechuudha waan an gammade keessaa tokko jechuudha baga rabbiin salphina kana ilmaan Oromoo dhageessisi baga rabbiin nuuf Abiyyi wal lolchisiise ilma abbaa gadaatu
biyya bulchuu dadhabe walla lazim qaani jechuudha ilma abbaa gadaa Tigraayin qoxaaxaruu dadhabe ani kanan jedhu Tigraayin qoxaaxaruu dadhabe Tigraay filannoo mataa ishee bar xalayaa Abiyyi gadi ergu xalayaa mucaan doofaan kun gadi ergu Tigraayin deemu bar Oromiyaa keessatti qofadha kanaaf jechuudha baga rabbiin guyyaa adii Abiyyi fi ilmaan Oromoo adda baase jechuudha wallahi billahi salphina irratti Tigraay filannoo gaggeeffatte kana era bismillah baga rabbi waliin nun jiraachisi oh my god baguma rabbi Abiyyi fi Oromoo wal jibbisiisi achirratti salphina kana dhagahu ilma abbaa gadaa biyya bulchuu dadhabe jedhama bar yeroo kana jechuudha kanaatiif kuni kana ani kanan jiru Zubeeda Yaasin qilleensa Oromiyaan bilisoomi sun eessa kutee moo bilisoomi jira bargaafa sana barbaree hudduudhaan daakaa turtan bilisoomna irra jettanii jiru guruupiin Ingirisaa kanaaf bilisummaa wanti jedhamu hin jiru hidhadhaa Oromoo kan koo kuni kanadha jabaadhaa haa hidhannu wal bira haa dhaabbannu waraana keenya qarqaaruu hin bilisoomne mootii inshallah ani garuu rabbiin Oromoo bara baraan jechuudha dubbina kesis jammaramera kuni kanadha wallahi lazim hedduu tokko har'a Tigraay yeroo filannoo gaggeessitu jechuudha ani hedduu tokko oh my god baga rabbi faana nuun jiraachisin salphina kana jechuudha kanaaf ilma abbaa gadaa wanti jedhamu hin jiru waraanni poolisiin Oromiyaa sharmuxoota abbaa keessaniiti maal abbaa keessaniiti Oromoo ajjeestu keessumaa immoo Oromoo adiraa keessa jechuudha reempalmaan Oromoo kan bineensi nyaachaa jiru kana argitan miti kan amma social media irratti gadhiisamaa jiru kan adiraa keessa reempalmaan Oromoo nutti hin gadhiisina kan bineensi nyaate kunoo marrimaan keessaa fixee aqnasaa keessaa fixee lafee bicha hambise wallahi lazim please Oromoo kan ko share nutti hin godhina biyaan baatiinye hin maraanna adara keessan adara Oromummaa reemfa lafee sana bineensi waraabessi nyaate bar waraabessi Oromiyaa baran dorrobeera jedhan dorrobe ila akkasti lakku dhalaa jira jedhan dhiigalmaan Oromoo jechuu by the way sabab sablamin Oromiyaa keessa jira Oromoo kasasuuf jechuun dhagee wallahi mootummaa addunyaa irratti maaliif ummanni Oromoo ummata rafshenyaadha reemfi isaanii nutti xiraa'ee jireenya nu dhawweeraa jechaa jiruudhaan sabab sablamin Oromiyaa keessa jira aggeeffadha nuti abbaa biyyaatti nuti ajjeefama reemfi keenya jara teessisuu jara dhawweeraa mootummaa addunyaa irratti sin kasasuufi kuni salphina Oromooti jechuudha dhugaadha ka anu social media irra ta'ee ilaaluun dadhabe reemfa keenya kan bineensi nyaate nu dhiise jechuudha sabab sablamni maaliif nun kasas dhugaa qaba jiraachuun mirga qaba bar biyya tokko keessa jechuudha kanaatiif ijaabni har'a waa'ee ijaaba kootiin dubbatina ani sijjamar muxawaa miti isin himee jira yaada koo dabarfachuun dhufa abbaan barbaadeen dhaggeeffata abbaan barbaade akkattiin galabbatamuu dandeessa okay kuni kanadha kanaaf Oromoo kan koo please salphannee jira warri har'a gadi bee hayyoonni OMN Tigraay nutti faarsu kaleessa Tigraay miila nurraa muraa hin turre anyways Tigraay miti kan miila nurraa muraa ture kafaala faraa kan miila muraa ture Abiyyiidha insa kan ijaare Abiyyiidha Jimmaa maalii kan jettu baalagoonni gaalaa kuuloon Jimmaa keessatti dhalatte yeroo waa'ee Oromoo kooti dubbadhu sukkaara isaanii ibba gadam kiyaatu Oromoo miti gaafa bilisoomne kullum maal fidattee ufti gogaadha miti kan isheen uffattu gogaa ishee fudhatteetu gara maali daddabuufimu maali achitti wanti naatti jechuudha kanaaf kuni kanadha hedduu nama saalfachiisa Oromoo jabaadha haa hidhannu waraana keenya bira haa dhaabbannu hayyootas profeesarotas doktorris hundi ishii tokkuma taatee jirti jechuudha social media irraanuu iyyaan jira viva Jaalmarroo viva Wallaggaakoo warra jalqaba Abiyyi didee viva Gujii Booranaa viva Walloo wallahi isa dhugaan isiniin jedhu warri kun ummata yeroo jalqabaa falmataa turedha lammatammoo wanti na ajaa'ibe wanta tokko jira jechuudha maal jedhu jechuudha ugura gabaa itti milkoofne jira Girisaa warra OMN gadi gadhiisudha meme ugura gabaa isa kameratti milkooftan isa injifannoon galleedhu bar Oromoo kana wallahi lazim otoo afaan isinirraa murama ta'eeti afaan mu kan isinirraa murame zimmi jettu ta'eeti isimmo ugura gabaatti milkoofneera Wallaggaaf Walloo eessa jira
shawaan ilmaan mishinari essa jira akkasatti miti uggura gabaasine ela gadi baatanii numiina qarreeko wallee sadhugaan jedhamti gadi baatanii sinumiina hidhadha mootummaa biyyi hidhanne gaditti baan akka wallaggaatti jechuudha ara wallagga keessatti amaari nama najjeeftu sadhugaan isiniin maaliif nama najjeefne ummata harriyo ummanni wallaggaa hiriira bahe amaari alaabaa bilisummaa oromoo fudhatte hiriira baati sobduu yaa kalbi jedha geetu kan jedhu si jammara uxaa kazi daddab ayni kewuxa kuni kana hedduu garaan kuna bilchaatee jira namni waa'ee mucattiratti siyaada qabda waa'ee oromoo irratti siyaada qabdanii daqiiqaa lama siniin kenna baalagee baazalaati komantii wanti naa keessan ergachuu dandeessoo shi yookaan ramba kanaaf oromoo kan ko jabaadha rabbi sinfaana haa ta'u galanni keessan bilisummaadha akkuma nama tokko oromoon qabsaa'ee shawaa ilmaan farshoo ati yookaan arsii taata yoo arsii taate ana siima miti ganda jamaayikaa shishaan jechuudha sammuu isin koree amara kana xuuxa bar jamaayikaa natu beeka yoo harargee taate immoo jechuudha caatiin likankee green planti kan si fakkeesse ana siima kuni kanadha dana zoota jechuudha warra dhala tokkoyyuu seeraan jiraachisuu hin dandeenye ana sinima ati kanoo hayyoota oromoo dubbattu ati maaf sheer gootee falmadhu dhugaan malee sheer godhe taatu baranuma okay yoo kaameraan keessan jiraate sin galchuu hin danda'a muftaa kan jedhu baazalaati diqaala abbaa keeti qilleensi biyya ormaa maakobaa siraasa gali biyya baake ajaarabbi baasa upshoot caaltuu amad ingilizeenyatti isuma beekta macchiato fi qoyo kameraan ke jiraate zingalcha wallahi lazim na kolfisiisa garaan na gubatee jirabbo makko kamera ke maal inziru sila macchiato fi kina kolfisiisti bar bay debi macchia kottume wallahi makkiya kana son se koflan to hamman are kana muhammad bilisumma ofuma koti bilisumma kajele hay ummata tigray kana ija ko gurgudda kana babasi kajele wana go abe gadisa makkiya kamera kan kenzir walla lazim ugani sinin miti takka oromon wallahi lazim waan kajelu damne him bekno harajchuda oromon onne hin qabdu somba male qasaman billah ani takka takkitti waa kajele himbeeku har'a malee waa kajele himbeeku har'a bilisummaa kajele ini afi wallahi lazim qinaati baqinaat libeli fanada baqa የትግራይ ህዝብ ምርጫ ሲደረጉ ማለት ነው ere ማፍ ብሎክ ነጎቴ ኦሶ sin gegen Muhammad Said Sirrakas ani garu jolle folona ngone jolle sharing ngone yoruba yo jalan ka malu fi yaado ko mata branna ngesani ani tola oromo sagale ta male youtube atti banadden zur kanafan munafiq akan jettu bazalati baate jirta sareni ifama garu yero ijaba godhattu sana heddu bareda samira sabbonto haye ijabata debo inde biya baka marakinan qabu garu ni mutawa mitinde biya ish mali fadi sanatti ba istud alani kijibdu jada baati zirtati si abu fahad ka sultan Lensi biorma makobasira galibiya baki ajara bibasa
sulti amana kan jiru kameraan kan keen jiru Ahmad Musa kameraan kan keen jiru nurraa bahii deemi are kanaaf oromooni waan dhabe hin qabu ati oduu miliqxee dhufte oduu miliqxee dhufte sana kadroos elemoona seetanii obboleessi isaa bar bilchiginnaadha inni obboleessi isaa bilchiginnaadha oduu miliqxee dhufte achumarraa fidiitee dhufeetu viidiyoon kee ni jira viidiyoo komiti paantii kon argitu daddamma hayyim ximb wuxaa kazi silaani takka viidiyoo miti nama tokko faana yoo haasa'een beeku qushaashota abbaa keessanii viidiyoo ko jiraannan viidiyoon ko si bira jira takka miti kudhan siin ergatti dabale akkas yoo viidiyoon ko si bira jiraate jechuudha dhageesse caalaa amiin baatee jirta sareeni kuni kana amma si ergeera dhiisii maallaa argiteetta ananas fararatu oh my god isinan argina jechuudha barcuma sakemi osoma barcuma furaafute maaskii funyaan raafuu ika barani naman jaaladhu qabamaatti nagotu warri maaskii funyaan kora barbaadaa jirtan mucichi sinjib inaan hin jenne kanaaf ani isaafidha ijaaba mudawaa barbaachisu kuni kana oromoo kan ko jabaadha wallahi bilisummaa ma har'a Tigraay jechuun jira miti oromoon akkasti waggaa 100 meeqa ofiisaati otoo du'u osoo maal jedhuuti hedduu tokko garaa nama nyaata kanaaf yeroo gaarii naa qabadha abshir qabsooftuu intala abbaa gada galatooma kana kasiifaa jira jechuudha waroota nama nama Zubeedaan baay'ee si godhu laatoo hin jirtu ati peejiidhaan na daawwataa harta fakkaata hin jirtu jechuudha kuni kana oromoo kan koo qawween haga inni nama kabachiisu argitanii jirtu jechuudha qawwee namni qabu haga namni kabachiisu dorsifni haadha abbatu akkisitti naa misanyi nama wayi hello bagana gala naga waa'ee fi Tigraay filannoo gaggeessite ummanni keenya miliyoona 50 Tigraay miliyoona 5 qawween hammanni kabaja namaa kennu jaalmaroodha harraa qabanii ifama gaafatanii miilla isaa iqanii akka isa jalatti bulan dhaamsa dhaamaa jira irratti dabalees aye shi miila dhiquu sanarratti illee ani waliin gallu miila dhiquu kana biyyiiti shi hojii abiyyiitiin galchiin barrooti miila dhiquun kana biyyiidha duraan dursee galatoome waa yaada koo naaf fuudhaaf naaf kennite yaada fudhachuudhaaf waan jechuu barbaadu maal beekta waan qawween nama gootu waan qawween nama gootu manni akkanumaan qabsoo karaa nagaa jedhee dilichu kuni wallaaleetii miti bar qawweetii dhiitamee qawweetiin fagaara isaa keessa dhiitanii biyyaa baasanii shiikaan immoo qawweetiin hidhanii shiikaan akka bidhan gochaa ture waan qawween nama gootu sirriitti beeku garuu qawween waan bilisoomuun barbaadan haa ta'u qawweetti kakatan haa ta'u ani hin beeku sana rabbitu beeka garuu waan qawween nama gootu kana beeku Tigraay ummanni Tigraay ummata maxxantuu ummatidha namni keenya maxxantuu of gochuu barbaada beektaa oromoo waan umma Tigraay humna Tigraay qabdu kan har'a duuba deemee sirbaa oolamu jireen ambassaa Tigraay jagna Tigraay maali jedha ofiif garuu kan isaa dhaaleessuun barbaadu marroo kana dhaaleessuun barbaadu arrabsuu barbaada sii galee kan isaa nama ol hin qabne kan namaatti sirba sii galee gootummaa Tigraay anaaf waan naa buusuun qabu sii galee dantaa isaaniiti gootumani gootummaatanii garuu yaa ana waan tokko bicha Tigraay wajjin gaafa rabbi walitti isaan kaasu yaa rabbi xoorinne lola gidduu isaaniitti banii jedheen kakadhaan dhugaa masi yaa rabbi lola dhiigni oromoo dhangala'aa jiru kana Tigraayiif bilchiginnaan ibiddaaf cidii waliin nu waa godhin tokko kana kanaaf Tigraay qawwee qabdi hatta har'a guyyaa har'a makalaakiyaa naannoo isaanii keessa jiran maan oromoo achi keessa jiran namoota beekulee dubbiseen ture makalaakiyaan akka kaambii keessaan baane milishaan isaanii uggureen akka kaambii keessaan sochoota milishaan naannoo Tigraay humna haga kanaa qabu jira makalaakiyaan akka kaambii keessaa deemaan
Kanaaf booriftaa waan biraa arguuf deemna yoo dhiigni Oromoo dhuguma dhangala'ee kun waaqni argeera yoo ta'e booriftaan arguuf deemna. Kanaaf ijoolleen girrisni didichi kun jedheetuma qacalliseetuma qabsoon garam deemuu qabdi. Har'allee waa qawwee kana warra liqimsuun barbaanne suni ammallee xiqqoo tafeenii jechuudha. Ammallee xiqqooti hafaanee keessumaayyuu amma namni qawwee ittiin fudhanne namni qawwee gargaaruun warra qawwee hin jaallanne namni marroo balaaleffatu namni marroo biraan dhaabanne har'a xiqqooti saafaa jechuudha. Maan qawwee ammallee dhiitamuu qabaata sirriitti. Gaafa dhiitame wallaggi jaallatee miti qawweetti tararra yaa. Okay? Wallaggi jaallatee miti qawweetti tararra. Waa'ee miilla marroodhaa dhiquu miilla dhiquun jalqabee meera Itoophiyaa keessatti yoo dhiqxan isaaf dhiqaa kanan jedhuuf hin jedhe beektaa yaa'u miilli isaa dhugaadha gootadha dhiqamuufii qaba. Abiyyi Fahara kan bunnaa beetii keessatti sharaamuxaa deemtuuf miilla dhiqaa jiru beektaa. Yaa'u goota yoo miilla dhiqan immoo isa dhugaa dhiqanillee yoo dhuganillee jechuudha kan marroo kun dawwaa jiraata ayyuuti kanaaf jechuu barbaadeen galatoomuu isaanii. Ayyee ulfaadhu akkasuman jedha kanaaf yoo danda'an ammallee qalbii isaanii nanneeffatanii waraana qaban kana katigireetti dhaadachuu katigiree jabnoomtu dhiisanii kanuma ofii qaban waraanni bilisummaa Oromoo kan Oromoo maraati kan dhaaba tokko miti har'a waraanni kun kan waraana Oromooti uummata Oromoo maraati uummatee jira waraanni kun kan Oromoo hundi keenyaati kanaaf hundi keenya bira dhaabannee waraana kana haa gargaaru yoo har'allee qalbii nanneeffatan kanaan achi kanuma Tigiree fi bilisummaa Eertiraatti dannasaa baatanii ammas immoo kan Tigireetti dannastanii iftaan guraageenis gaafa bilisoomte teessi dannasuuf